Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harkafuun hordoftoota kabajamtoota YouTube akkam jirtu fayyaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenya rabbii sin biraa jiraatedha. Egaa akkuma beekamu YouTube irras gumina jaarkaa qabadhee dhufeen jira. Gumina jaarkaa keenya yeroo darbe kutaa tokkoffaa irratti hanga sinitti agarsiisee ture. Har'a immoo kutaa lammaffaa yookiin isa xumuraa sinitti agarsiisuu qabadhee dhufee jira ana waliin. Egaa kutaa tokkoffaa irratti zuurii isa kana zuurii tokko dhaadheetan jira. Amma zuurii lammaffaa irratti kun dizaayinii isa kana haala kamiin akka itti dhaannu sinitti agarsiisaa jechaadha. Dizaayinii isa kana egaa asirratti amma sansalata sadii nu barbaachisa. Tokko, lama, sadii. Sansalata sadii erga dhaannee double crochet afur irratti tarkaanfannaa jechaadha. Asirra kunoo bakka kana double crochet afur, tokko, lama, sadii, afur kana tarkaanfannee irra keessa shanaffaatti double crochet dhaanna. Double crochet bira tokko, lama, sadii, arfeessaa kana irratti double crochet afur boolla tokko keessatti dhaanna jechaadha. Tokko sansalata malee lama double crochet lama haala kanaan dhaannee tokko sansalata lama dhaannee achuma keessa boolluma sana keessa double crochet lama dhaannaa jechaadha. Tokko lama agartanii amma haala kanaan double crochet afur nuuf ta'a jechaadha boolla tokko keessa. Ammallee tokko, lama, sadii. Sansalata sadii erga dhaannee tokko sanatti mul'ata yaada. Tokko, lama, sadii, arfaffaa irratti ammallee double crochet afur dhaanna. Afur kan nuti dhaannu double crochet lama dhaannee kaane sansalata lama dhaannaa jechaadha. Tokko, lama. Deebisnee erga sansalata lama dhaannee bakkuma double crochet lama dhaanne sana keessa lama ammallee dhaannaa jechaadha. Walitti double crochet afur boolla tokko keessa nuuf ta'a jechaadha. Agartanii tokko, lama, sadii. Erga haala kanaan sadii dhaanne ammallee tokko, lama, sadii. Arfaffaa irratti double crochet afur dhaanna sansalata lama waliin double crochet lama dhaannee kaane sansalata lama dhaannaa. Deebisnee achuma keessa double crochet lama dhaannaa jechaadha. Agartanii haala kanaan dizaayinii haaratti uumna. Egaa hordoftoota koo kun haala kanaan zuurii guuteetanii jira. Erga amma haala kana zuurii tokko guuttadhee zuurii lammataan immoo zuurii lammataa amma sansalata sadii dhaannaa. Tokko, lama, sadii. Agartanii sansalata sadii erga dhaannee crochet keenya irra marree bakka sila double crochet afur dhaannee lama dhaannee kaanne sansalata lama dhaannee amma achuma keessa double crochet lama dhaannee sana keessa double crochet sansalanni lama kana adda nu baasuuf nu fayyada jechaadha. Afur walakkaa double sansalata lama waan dhaannee adda nu baasuuf nu fayyada jechaadha. Amma erga sansalata sadii dhaadhee bakka afur sana keessa walakkaa lama ammallee double crochet afur dhaadha. Tokko, lama. Double crochet lama argadhee tokko, lama sansalata lama dhaadha. Sana booda achuma keessa ammallee double crochet lama dhaadha. Agartanii tokko, lama. Yeroo keessa kanaatti haala kanaan dhaannaa jechaadha. Ammallee tokko, lama, sadii. Sansalata sadii ergannee crochet korra maree ammas bakka double crochet afur dhaadhe lama walakkaatti double crochet lama dhaadha. Hojiin isaa akkuma jalqabaati lama. Erga lama dhaadhe tokko, lama sansalata lama. Ammallee achuma keessa double crochet lama dhaadha. Haala kanaan double crochet afur walirratti dhaadhee jechaadha. Tokko, lama, sadii. Ammallee boolluma sana keessa double crochet lama dhaadhee
sansalata lama dhahadha. Tokko lama agartanii amma meeqanuu ta'e walirra kana haala kanaan dhahannaa jechaadha. Kana jechuun kunoo asirratti yooni isinitti agarsiisaa akkasitti hafee yoo isinitti agarsiise yuutuubiin way meseejii wayinaa ergee jira waan isaallee hin barre asuma warri beektan natti hima. Asirratti osoo isinitti akkasitti agarsiisaa jiru kooppiin hin ta'u naan jedhee garuu kooppiin goonee waan hin beekneef kanaaf akkasitti isinitti agarsiisaa jechaadha. Kanaafuu kan isinitti agarsiisuun kan koo kunoo isa kana walirratti haaluma kanaan hanga feenuu dhahannaa jechaadha hanga nu barbaachisu. Kun bifuma tokko waan ta'eef dizaayiniin isaa dizaayinii tokko hanga nu barbaachisu hanga nu gaa jennu dhahannaa jechaadha asirratti. Egaa hordoftoota koo hanga asitti dhaanneeti jirra. Dizaayinii isa kana yookiin kirrii halluu isa kanaatiin asuma irratti xumura. Kun baay'ee tokko salphaadha. Akkuma yeroo daanteelii siiniyaa yookiin daanteelii tirii biddeenaa gaafa dhaannu roga nu barbaachisa. Roga afur irratti kana dhaanna. Isuma jechaadha inni kun nan bifa kanaan dhee isuma jechaadha. Jijjiiramu wayin qabu. Amma immoo dizaayinii kana haala kamiin akka itti baafannu isinitti agarsiisa kirrii adiidhaani. Dizaayinii isii kana haala itti baafannu isinitti agarsiisa jechaadha. Egaa kirrii isa kanaa suma irratti waan xumurruuf adii itti dhaanna kana kunne. Tole gargaa haala kanaan guduunfanne amma sansalata afur dhahanna. Sansalata afur haala kanaan erga wal dhaanne finnee amma bakka kana bakkuma silaa double crochet afur boolla tokko dhaanne sanatti double crochet 9 dhahanna as keessatti jechaadha. Boolla kana keessatti tokko double crochet 9 dhahanna sansalata nu barbaachisu 2 3 4 boolluma sana keessa 5 6 7 8 9 agartanii kana keessa double crochet 9 dhahadhee jechaadha. Kunoo as keessa kirrii adiidhaan jalqabadhaara dizaayinii haaraa double crochet 9 dhahadhee ergan double crochet 9 dhahadhee ammallee 1 2 3 4 sansalata 4 ol dhahannee amma kan itti aanu keessatti immoo double crochet 4 dhahanna akkuma sila jirutti jechaadha. 1 2 sansalata 1 dhahanna sana booda achuma keessa deebisnee double crochet 2 agartanii boolla tokko keessa double crochet 9 dhahadha kan tokko keessa 4 dhahadha. Tokkorra darbee 9 dhahadha tokkorra darbee 4 dhahadha jechuudha. 3 4 amma immoo kunoo asirratti 4 dhahee dabarfadhee kan lammattaanu kanatti immoo 9 dhahadha jechaadha. 1 2 3 agartanii isinitti mul'ata dheeyyaadha. Amma asirratti wanti isinii galuu qabu kunoo kan jalqabaa kanarratti double crochet 9 boolla tokko keessatti dhahadhee sansalata 3 dheekee as kan itti aanutti immoo double crochet 4 akkuma jalqaba kanan dhaayee ol baasetti asirratti double crochet 4 dhahee amma kan itti aanutti kunoo double crochet 9 jechaadha. Boolla tokko keessa double crochet 9 kan lammaffaatti 4 kan itti aanutti 3 tokko walakkaan buusaa jechaadha. 3 keessa tokko double crochet 4 xumura 2 immoo double crochet 9 jechaadha. Isiniif gala dheeyyaadha akkuma argitanii zuurii guunnee walitti deebina. Egaa haala kanaan zuurii guuttanneeti jirra. Amma zuuriin itti aanu amma sansalata keenya dhahannaa. Erga sansalata keenya haala kanaan dhahanne bakka double crochet 9 dhahanne kana keessa
bakki siin mul'atti tokkoon kana keessa double crochet tokko dhaannaa jechaadha. Boolla afwan double crochet sagal kana keessa boolla tokko keessa tokko gaafa dhaanu deebisee ammas double crochet sagal nuuf ta'a jechaadha. Haala kanaan tokko lama tokkoon sarra double crochet tokko dhaannaa jechaadha. Sadii sansaraan nu barbaachisu afur shan ja'a torba saddeet sagal agartanii double crochet sagal boolla tokko dhaanne keessa tokko sarara deebisnee irra mataa sarara dhaannu double crochet sagal nuuf ta'a jechaadha. Sagal irratti sagaluma nuuf ta'a. Sana booda ammallee sansarata keenya erga dhahannee finnee amma bakka kanattis akkuma kana kun asumatti haaluma kanaan itti fufaa jechaadha. Bakki kun double crochet afur dhahanna. Lama sana akkas goone asuma keessa double crochet lama deebisnee dhahanna. Kun double crochet afurumaan xumurraa jechaadha. deebisnee erga sansarata keenya dhahanne asirratti illee double crochet sagal dhahanna. Boolla sagal keessa double crochet sagal dhahanna jechaadha. Sinitti mul'ata dheeyyaadha. Boolla tokko keessa double crochet sagal dhahanna jechaadha. Kun haala kanaan zuurii guuttanna. Egaa zuurii lammaffaa illee adiidhaan hanga kana gaadheera. Haala kanaan zuurii lama guuteera. Zuurii sadaffaa ammas erga sansalata sadii dhaadhe kiroshee korratu marina asitti fideetan bakka kana haala kanaan dhaadha jechaadha. Keessa baafadha. Sana booda tokko lama sansalata lama dhee ammallee boolla taanu keessa kiroshee korratu marin fidee ammallee akkasin qabsiifadha jechaadha. Agartanii ergan tokko fudhadhee ammas tokko lama sansalata lama fudhaa boolla taanu keessa kiroshee korra haala kanaatuun xalafeen duwwaadhuma isaa fidee asiin tokko akkas baafadha jechaadha. Agartanii tokko lama ammallee boolla taanu keessa tokko akkasin baafadha. Tokko lama hanna lakkaa kun sansalata lama jechaadha. Fidee ammas boolla taanu keessa yeroo tokko akkasin fudhadhee baafadha. Sansalata lama ammas kiroshee irra akkasin xalafannu isiniin jedheera. Finnee boolluma taanu keessa ammas tokkoon boolla sii keessa baafannaa jechaadha. Agartanii bakka double crochet sagal dhaanne kana keessa double crochet tokko ajjeesnee fudhannaa jechaadha. Agartanii guutuu isaarra. Sana booda sansalata dhaannaa bakka kanatti double crochet afurumaan ol xumuranna. Double crochet afur erga double crochet dhaanne inni ammallee sansalata sadii erga dhaanne bakka kana keessa haaluma ammatti dhaanneen tokko akkas fudhanna. Sansalata lama dhaanna. Boolla taanu keessatti tokko ammas akkasitti xalafanna. Tokko lama ammallee boolla sadaffaa keessa tokko xalafanna. Tokko lama ammas boolla afuraffaa keessa haala kanaan xalafanna. Tokko lama agartanii haala kanaan akkas nuu ta'a jechaadha. Kana jechuun kunoo sii kana dhaataa irraa jechaadha.